Aidu caalaan si jaaladha rabbii wajjin waa tursiisu. Assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Arrantan eenyu wajjin argamu? Naanu. Egaa daawwattoota keenya arrantana kunoo naanuudha wajjin argamna. Naanu akkamimee saahiba takka yookaan shariika kan akka ajaa'ibaatti niin qabaa akka waa hundaa jettu tokko ni qabda? Waan hin qabu. Okay, lakkoofsaan kan qormaata kana inni dabraa fi inni kufaa waliin laalla. يا رب قلنا خيري وادم كمون يوني سخردي واسبر عن دبو نرجي درجي وان فايدا كبو يجو تدام تسام تركبو Hello. Assalaamu alaykum. وعليكم السلام. Akkam nagaa? نجي الحمد لله. Qindeessaan anjaan qormaata jaalala si bulbulu jira. إيشان كروس ده. Nama saahibaaf qabdu tokko jechuudha akka waa hundaatti laaltu as qaamaan na biratti argamaa inni kun saahiba kiyyaa waa hunda kiyyaa jettee si abdattee as na biratti argamti. Maqaan fudhachuu ni dandeessaa nama san? Ni danda'a. Okay, ayyee. Namni tokkichaan kan beektu malee ni beekan dhuma qornaanu. Naanu. Okay. Harkattee jirtaa naanuu jechuun mee dubartoota keessaa nama akkamiiti jetteetiin nuuf ibsitamee waa'ee naanuu kan? Wallahi dhanaa jechuun harkee jira kin namni akkasii hin jiru. Namni akkasii bakka yaan haadha fi haalarra namni waa ta'u namni kan jiru fakkaadhaan ni bu'u. Ayi. Isin takka faraatti akka haadha faana siisuuti. Ayi. Nama faradammoo inuma addunyaa irraa dhiyeessii ishee haftee. Malee wallahi akka nama addunyaa irratti jannata kan isheen jireenya isaa guutuu gammachuudhaan dabarsa. Akkibata waa hundarra to'ata qaalaa dhiyeessu. Waa'ee itti kanatti himee ibsuu hin danda'u. Okay, hayyee isinis as na bira jirti mee dubbisa. Ibrahim ne. Aha wasuwa. Aina masu. Nagee qabdaa? Nanti, nah. Adlaw alhamdulillah. Kamu betul. Saahiba kiyya aidu caalaan si jaaladha rabbii wajjin waa tursiisu. Warra ammaa miti warra hojii dulloomee ilmaa wajji dhadhalee seenaa teenya guddatee taa'ee ilmaan keenyaaf haasa'u rabbiin waa godhu. Ayyaa osoo kiyya. Ayyee.